akkamittiin window keenya qulqulleessuu dandeenya kan jedhu ilaala. Window 7 irraati yoo eegallu jalqaba irratti window kanarraati naannoo kana dhufneetu yookaan immoo jalqaba startup kanatti dhufnee buuneetu window kana tuqnaa jechuudha. Yommuu nuyi tuqnu kan nuuf fidu maalidha? Mallattoo run yookaan immoo bakka irratti waa barreeffannu nuuf fida jechuudha. Bakka irratti waa barreeffannu nuuf fida. Isas maal goona iddoo sana hin tuqnaa jechuudha. Iddoo sana yeroo tuqnu maal barreessina jalqabaa run iddoo jedhu dhannee banne bakka duwwaa kana irratti maal barreessina? Prefetch kan jettu barreessina. Barreeffamaan siniin barreessa booda tanaan booda clear goona jechuudha. Itti aansuudhaan TEMP deebisnee percent kan jedhu ammas barreessina. Sanaan booda maal goona jechuudha? Clear goona yookaan immoo delete keessaa goona jechuudha. Faayilota kana hunda isaanii keessaa baballeessuu dandeenya yookaan warri kun bakka qabatanii fayyuma keejota jedhamu waan appilikeeshinoonni yookaan soofteeriin biraatti fayyadaman waan ta'eef delete keessaa goona jechuudha. Yeroo sana windoon keenya saffisaan nu dabaluutii danda'a jechuudha. Akkumas yoo faayilonni baduu hin dandeenye jiraatan faayilota sana skip goonee dhiisnee bira dabarraa jechuudha. Garuu baay'een isaanii ni babbadu. Muraasa qofaatu amaloota akkasii agarsiisaa jechuudha. Warreen baduutu hin qabne yoo banaa ta'anii jiraatan fa'a baduu diduu danda'u jechuudha. Isaan kana maal goona ni dhiisnaa jechuudha. Kanaaf windoon keenya warreen kanaatiin nyaatamu yookaan immoo speediin isaa xiqqaachuutii danda'a jechuudha. Inni itti aanee jiru mallinni sadaffaan ammoo temp capitalize gochuudhaan percentii sila small galchine amma capitalize gochuudhaan jechuudha. Sanaaf booddee temp jennee barreessina jechuudha. Inni kunis addatti kan mataa isaa danda'e qabaachuudha. Sanaaf booda deebisnee faayila sana select goona keessaa barreessina jechuudha. Keessaa balleessuuti dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin window keenya tooftaatti qulqulleessuun inni jalqaba isa kanadha jechuudha. Ammas malli biraanutti ilaallu window keenya keessaati bakkuma kanarra deemneetu ammas bakkuma kanarra deemneetu clean disk yookaan immoo diskii qulqulleessuu clean disk kan jedhutti sanaan booddee diskiitti fayyadamaa jiru yookaan isatti kan keenya ta'e sana hunda isaanii select goona jechuudha. Temporary files warra jedhaman cache warra jedhaman recycle bin keessa warra jiran yoo fayyadataa faayilonni suni delete goona yookaan select goona mallattoo right itti goona. Sanaan booddee faayila achi keessa jiru guutummaa isaatti maal ta'a jechuudha nu bada. Sanaan booda windoon keenya haala gaariitiin saffisaan nu hojjeta jechuudha. Galatoomna. Maada